Harka fuunee dhaggeeffattoota daawwattoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka irraa hordofaa jirtan hundatti isin biraan haa ga'u. Kun qophii addaa raadiyoon Finfinnee karaa sarara Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qabatee isiniif dhiyaateera. Qophii keenya har'aa keessatti wantoota lama irratti xiyyeeffachuu barbaanna. Innis tokkoffaan akkuma beekamu raadiyoon Finfinnee ji'oota arfanii asitti tamsaasni isaa qilleensa irraa badee turuun ni yaadatama. Maarree sagantaa har'aatiin tamsaasni raadiyoo Finfinnee qophii isaa idilee eegalee kan jiru isin beeksisu yoo ta'u, kaayyoon keenya lammaffaan akka nuti qophii kana qopheessinuuf nu taasise torban darbe keessatti jilli raadiyoo Finfinnee magaalaa Finfinnee irraatii gara magaalaa birootti deemuudhaan nama seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda olaanaa qabaniif kitaabotaa fi miidiyaan maqaa isaanii kaasu garuu uummatni Oromoo ijaan argee hin beekne yookaan gama miidiyaatiin isiniif dhiyaatanii hin beekne tokko qaban isiniif dhiyaannee jirra. Qophii addaa kan biraas ni qabna. Turtiin keessa waallee fuun waliin haa ta'u isiniin jenna. Qophii kana qopheessuudhaan kan isiniif dhiyeessu an iddoo isaa qajeelaati. Gara qophiilee keenyaatti waliin haa jennu. Harka fuunee uummata Oromoo akkam jirtu? Ani maqaan koo Daraaraa Daadhiiti. Ani immoo iddoo isaa qajeelaan jedhama. Kan dhufnee Finfinnee irraa amma kan argamnu aanaa dugdaa magaalaa Maqiiti. Sababni dhufneefis Obbo Chamadaa hundee nama jedhamutu jira. Seenaa uummata Oromoo keessatti seenaalee uummata Oromoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo darban keessatti waa hedduu beeku waan jedhamu odeeffannoo argannee gurra keessaniin ga'uudhaaf dhufnee as Maqii jirra. Itti dabalataanis immoo Idoo Odaa Boruu The Walking Dictionary of the Oromo People han jedhamee beekamu awwaalli isaa asi. Maatiin isaanis kan argamu asi. Seenaa isaanillee irraa baranne akkasumas hangafa isaanii Obbo Dagaagaa Odaa Boruu kan jedhan dubbisne seenaa uummata Oromoo irraa galmeessuuf dhufne uummata keenya nu caqasaa galatoomaa jenna. Adeemsi keenyatti fufaa nu waliin tura. Warrikun akkam jiru? Nagaa keessanii? Attam jirtu? Nagaa jirtu? Nagaa keessanii? Hamaan attam jirtan? Nagaadha. Sin tursiisne fi guyyaa guutuu nu eegaa ooltanii? Eegne yommuu miti gaa namni garuu imaltuun karaa deemu waan yeroo barbaadetti ga'uu hin danda'u. Karaa fagoodha? Karaanis fagoodha. Kanaafuu miti gaa. Dhiifama nu godha taa'aka. Seenaa keessan. Seenaa Match-tulema. Seenaa General Tadesse Birru. Ammoo seenuma maatii keessanii. Seenaa Idoo Odaa Boruu. Maatii sana hunda akka nu himtanii fi isinirraa qorannee dhufne isin barbaanne too. Kanaafuu nu eeguu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Maqaa keessan beeksisuudhaan nu jalqabdu ka. Maqaa galatooma kanaafis isinis kana ufuun keessanii garuu yaada darbe kana qaabachuudhaaf ani maqaan koo Chamada Soboqa taanani wattaaddara qaxarame 55tti ani wattaaddara kutaa saglaffaa keessaanii yoo sana qaxaran kolfe Fatma Daraas jedhan egaa achitti qaxarameeni otoon barmootas wattaaddaraa kana fixeen gana waan reediyoonii kana waggaa lama koorsii seeneen jarmanoota yookaan nuti barsiiftu san keessa otoon jiru Match-tulema mahabara qatu jira mahabara jaba jira hoosanii gullalle biiroonii achi seen akkuma afoosha amma kan dabtara tokkotu jira kan namaa kennan isa sanaan fudhee ijoolleen kan kabur zabanyaadha uftu hin jirti kan yoo sana xorsaraa jennaa achi ka ufetu jira ka akka fiixumaa hiiksaa ka akka Hayila Maaram Diimaa
kan amma qaabadhu lammeessaa boruu waliin turre kolfeedha. Egaa kana taaneeti achitti gaa wal agarraa torba gaafa walgeettii kana ummanni Oromoo baay'inaan yoo dura jammaru xiqquma ta'ee dhufee maayii baay'atee Baalee hin dhufee Hararii hin dhufee Shawaam wal ga'ee Wallaggaa hin dhufee ka akka General Tadesse Birru Alamuu Qixxeessaa General Daawit Abdii amma gaa irraanfadhe malee namni hedduudha yoo san keessa jaagamaan sima jiraniyyuu haa ta'u amma kanaa miti. Barumsa dhiistaniiti faxinoo daraashii barumsa dhaabee tanan achi seene. Ilmi qotee bulaati moo ilma daldalaati moo? Ilma qotee bulaati loon horsiisa abbaan kiyya. Ilmi qotee bulaa lafa qotaa akkamitti isin wotaadara ta'uu yaaddatta? Ani abbaan koo baay'ee na jaalata ture. Ani mana keessa ana namni maannaa dhalate. Anti darban godaana loonii nan godaana. Noosan akka ammaa lafti hin hiphanne. Godaansa deemna. Hangaffantoo lafa qotan. An abbaa looniiti loonii nan deema. Otoo kanaan taanu abbaan koo hin du'e. Du'a isaa kanarrattan ofitti aaree ilma daadaa kiyyaa Finfinnee jira. Eenyu maqaan isaanii? Raggaasaa Beenyaa jedhama. Raggaasaa Beenyaa haati isaa Adaadumtiyya. Garum abbaa kiyyaati. Na akkasittan ani ka'ee ofitti aaree nan baradha'een ka'ee bahee barumsa seenta. Barmoota kana achirraa nan itti seena. Lafatti dhalattan nuu himuu dandeessu? Kan aladhee alanni kiyya Gaadilaala jedhani. Eessa ishiin? Asuma dhiyoodha. Naannuma kana. Naannuma kana. Gaadilaala jedhanii gosaan jiille jahan keessaa tokko warre jedhani. Warre sadeen jedhu. Na alanni gosaa gofni har'a nu lakkoofnu achi. Yoo sana gaa looniif deema namni loon kanaaf deema looniif godaanaa akka ammaa lafti qonnaan kunikeetii kiyyaan hin jiru duri gizee abboota keenyaa gizee akaakayyuu keenyaa akkuma fe'e loonii wajjin deemeetuma achi bula bakkuma loonii tole bula akkasiin as geenye alanni kiyya kana aladhee 28 1928 jechuudha. Gara waggaa 90 geessaniiru. Amma 83. 83. Dargaggeessa ammallee gaarii jirtanii. Amma 83 amma. Innaa sanirraa egaa dubbii kanatti seenne. Dubbii Match-tulema kanatti. Match-tulema hin seenee. Duubattan xiqqoo sin deebisa akka namaaf nama nu dhaggeeffatuuf ifa ta'uu fi barataa taataniiti miseensa Match-tulema taatammoo wattaadara taataniiti. Wattaadara ta'ee tanaan. Dubbii wattaadaraa sanani akkamiin eenyutu sin kakaasee mana wattaadaraa keessattuu immoo faxinoo daraashii galtanii hirmaannan maatii Tadesse Birru kana keessa jira tanan qulqulleeffachuu barbaade. Wantini yoo sana ani wattaadara seeneef yaada amma na gaafattu kana yaanni ani gara General Tadesse Birru irraa naa ufee miti. Dubrichi kiyya Raggaasaa Beenyaa baay'ee tokko nama akkanaati. Nama barmoonni isaatis cimaadha. Waan baay'ee kana isarraan fudhe. Rakkina ummanni keenya qabu kana sirriitti naa ibsayyu. Natti himayyu. An achiini kan keessattuu Match-tulema seenuu waan hin danda'eef isarraan. Malee yoo sana ani waan General Tadesse Birru waluu quban qabnu inni generaalaa ani wattaadara walitti hin dhufnu. Tole itti fufa Match-tulema seentan sana booda maaltu ta'e? Match-tulema seennee wamma wanii fi generaal walirratti walitti dhiyaachuuf dandeenyeef guyyaa tokkotu jira. Ani Match-tulema okadheet wanan deema militarii kana uffadheen deemu siviilii uffadheen deema. Baay'ee tokkoon yaadatti qaba hoosan. Yaanni hoosanii maali kan General jedhanii ka Alamuu Qixxeessaa faa jedhanii
namni hedduudha ka akka dhiinsaalee dhisaa kuni ka akka baqqalaa nadhii kuni an amma maqaa afaaniin abade malee namni hedduudha. Rakkina biraati miti rakkina ummata Oromoo kana dubbatan. Maali jedhan karaan haa bahu ummata keenya karaa xeenaa keellaa mana barnootaa kan jedhu kan jeneraal kana wanti isaan irra jireessa ummanni keenya haa dammaqu haa baratu barmoota jedha. Marreen barmoota kanarratti wanni baasii tokko hin jira waan baay'ees miti amma ta'e amma san qaabadhu waan ta'e garuu wanni waa buufnu maallaqa wali guurtan een guurrayyu manni barmootaa eessatti akka dhaabbatu wanni manni xeenaa keellaan kun eessatti akka dhaabbatu karaan garamiin akka bahu warri kana walitti qabu adda jiru fo'amanii jira. Yaada kana keessa hamma turan hamma ta'e amma hubachuu hin danda'u dubbiin keessa nutti ulfaachaa ufte akkan argetti maali jedhanii ummanni keenya akkamine garagalee ufe dhiiraa dubartiin jedhanii dirree hin uffate sirmattu qullallee awwasan qullallee akka ammaa namni ittiin baay'anne caakkadha achi walitti wal geenya innaa baay'ina kanaa shakkii godhate warri nugusaa shakkii kun eenyurraan dhufee ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብተወልድ ጀነራል ደረሴ ዱባላ ጀነራል ታደሰ ብሩ ከነ አተምት ከነ ሆጀታ ማሊ አደምሲ ከኩኒ ይከንጀኡ ቁበት ቀባል እንረኪና ማልቃ አኔ መነ በርሞታ ኦቶመን ጀዱ ከነ የፊደል ሰራዊት ኃላፊ እኔ ጀነራል አቺካኒ ይራ ጀነራል በከነት ማል ጆሌ ዩኒቨርሲቲ ከና ወጅን ኮሙኒኬትድ ቀባል ባይ ጆሌ ዩኒቨርሲቲ ማን በርሞታ ኩኒ አካ ዳበቱ ከራን አካ ሆጀተሙ ጤና ከዳን ኩኒ በከበከት አካ ሆጀተሙ ከና ወንቲ ባይ ኢናኒጋ ኡመተ ኬኛ ከንባሌ ኡፉ አማ አባቹን እንደው ማሌ ለማባ የቱ ፈዩ እንጂማ ይን ኡፈ ወለጋ ይን ኡፋ ካይሉ ባቦሪ ፈቱ ጅራ እዶ ከናን ኦዶ አከናን ተኙ ኦዶ ምዱቢ ተነከሰ ጅሩ አማ እኔ ፊጀና ወለጥ ኡፉ ከንደን የኙ ሹፌሪኒ ጀነራል በቀላ ያ በቀላ ኡርጌሳ አኒ እኒ ባይ ወለጥ ያኔ ባይ ወለጥ ያኔ ዋኑማ ያዱማ ኬኛ ካና ያዱማ ኦሮሞ ካና ለሜሳ ቦሩ ወለጋ ኢሳኔስ ወለጡ ኑ አማ ሻይስ ዮ ኦግኑ ዮ ክባው ካና ሴኔ ዋጀኑ ወልበርባና እስን ደርገገይ የሮሳ ቄሮ ገሰ ቄሮ ዳውሳ አኒ ለሜሰኒ ማ ኢኒ ፉዴ ማ ባዳ ወራቀባ ማናቀባ በቀላ ኡርጌሳ nu qeerrodhaanii fi lammeessaa boruu amma san keessatti egaa aniif lammeessan aaroo keenya kan hin argu jeneraal eentu hima baqqalaatu itti hima ijoolleen tun akkana gaaf tokko nu waamani bakka namni jirretti jeneraal kophaatti si waama kophaatti nu waama maali ijoollee yaadni kun yaada keenya kana faana jirtu jennaan beekessa qabna kuno jenne daftara kana agarsiifne buusii singoota asentani qosh jedhanii kanaan teenya amma utuma kanaan teenyu maal godhanii guyyaa tokko warra keessa umriin isaa innoo jedhe kana isanii nu warra qeerroo kana kophatti nu hambisanii bakka tokko nu seensisan yaada kana maal goona amma rakkataa jirra namumti keenya መረጃ ነው ተኤ ኩኖ ከነከነ ጀነራል ጉያ ሰዓቲ ኩዳኒ ፎዳካ yoota'u ቤተ መንግስት ጀነ ዋምሲሰን ጃን ሆይ
yoo sa'aatii 11 ta'u achi geenye jedha baqqalaatu natti geenye ani makiina bira jedhee isaanii seenanii salaamtaa kennanii jaanhoy General Tadesse Birru achi jira akiluu abtoolisiin jira amma gaa kun kanan nama biraatirraa miti General kanatti mani kan isaan afaan isaaniitiin maal jedhee isinitti himan kaleessa nawaamanii ana oromummaa koo hin beekan natti fakkaata jaanhoy ante maal gochuu mana barmootaa kana bal'isuu deemta manni barmootaa dhaabbatu kan jedhu maal fiduuf umman oromoo bee galaana kana boru maal goona kun hundaa baratoo jette jechuun kee kun maal gochuudha kanaafuu dhaabi hojjaa kanaa hoo baratan nu bitanii galaana kana bakka nu fudhata akkana akiliilutu jedhe akiliilu jaanhoytu jedhe obbo Camadaa dhiifama naa godhaa sinan dhaabaa asirratti namni tokko akiliiluun akkasiin jedhu jedhama jaanhoy ani kan akiliilu namni kana fide akiliiluu fi General Tadesse Birru General Tadesse yakkaa jiran ummata kana kaasaa jira ummata kana nutti kaase jedhan ani oromummaa kiyya hin beekne natti fakkaata jaanhoy wiskii fidan wiskii hin dhugun jedhe na ukkuba kee fudhan jedhe dubbuma santu isaan dubbii santu isaan dhukkubse na ukkube dhugun jedhe ante taaqoomaal ይህን ህዝብ መቀስቀስ ጉዳይ barmoota malee waan biraa maalan jedhe karaa hojjannan jedhe xeenaa keellaa hojjannan jedhe malee waan biraa yoo san wallo marradaa kan jedhutu jira Umar akkinan qaban isaan gaafiin qaban gara keenya kanatti gaafiin kun maa ta'a naayee bakkanatti dubbiin tun kun amma boorofte sammuu tuqxe General nuwaaman amma nama keenyatu marrajaa ta'a ifa isetti nama keenya beenu gurguruu deema gariin nu fakkaate gariin achi jira amma maal wayyaree jedhanii amma kun bakka walgeettii Match-tulema kanatti jara kaan keessaa ta'uun warra qeerroo ta'e kana koottaa jedhanii kifilii tokko naqan amma nama keessa kan torsiraatii kan kubusuu wanyaa hin hubatu san keessa namni ani hubadhu fiixumaa hiiksaa lammeessaa boruu Hayilamaariyaam Diimaa kuni warri faxinoo daraashiidha ka tiimii keessani miti kun torsiraatiidha eenyu fiixumaa hiiksaa anaa fi lammeessaa boruu bichaadha daraashii kunis kubusuu wanyaa Hayilamaariyaam Diimaa እና አማ ከነ ከሰ ነምኒ ሃይሊ አን ኤካ እኑ ማለት እንዱን ወሬ ነጀፈ አከማ ባሳኒ ጀተኒ አማ ባካናት ኩኑ ንሁባቱ ቆኔ ቀበጀሩ ከንጀ ጥቆ ያኒ ማልወይ ጥቅምቲ ቡልቲ ድግደሚ ሳዲ አያነቱ ጅረ ጎርጊሂ አያነ ጅር አያነ ከነ ከሰ waa boorasuutu nu jira ajira tole amma gaa qaboo afi General olii gadi raasanii umaa teessos bakka hojiitis fonqolchaa jira innaa amma rakkinni kun hin jira ijoollee jedhanii amma nu yoo oromummaa keenyan du'uun keenya du'um hin duuna malee waa godhanne amma koloneel Alamuu Qixxeessaa General Tadesse Birru namni nani osan huba intina ጻፊ ትሬዩ ወይኙ ጻፊ Match-tulema ture በቀለ ነዲቲ በቃ ሳን እንጅሩ አማ ማል ወየረ ማሞፋን ማሞ መዘመር ማሞ ነሞይቲ ሚቲ ማሞ
seefu si ajjeesanii seefuu tasammaa seefuu tasammaa isa amma wanti akka malee garaana nyaatu maqaa maammoo mazammirii hadaamatti karaani isaa bahee jira seefuu attamitti irraanfatanii seefuu hammam rakkate yoo san baankii keessa hojjetaa jira nama barate waliin turre aniifi maal hojjenna waa hojjenna maal hojjenna makiinaa sana fanjiidhan ishii haballeessinu hannu gusichaa sa'a attamitti gisee akkanaa dhufa ishee eessatti eegna akkanatti eegna maal rakkoo maaltu jira hin hojjenna du'uuf ga'a eenyu kan hojjaa sana anaa fi lammeessaa boruu isinuma lamaani nu lamaan namni lammeessaa boruu kutata agaa meeshaa nu hin kennani boombii keenya hin fudhannee boombii keenya fudhannee lammeessanis boombii isaa fudhatee ani tanan ishii fudhen keessaa ol jedhe amma bakka silaa aqnutu jira bakka silaa eegnutu jira waa hojjechuuf deemna du'uu fi ajjeefnee du'uu malee waan biraatti ooluu fi miti yoo rabbiin baase hin baana ba'uu baannanis kutanne as oduma jedhu lammeessan ani dafee hin bahe si eegaa dafe mafaana kootu gara sagantichi deemaa jirutti deema amma gaa beellama qabna achitti wal geenye waa hojjechuuf taane waa hojje waa kanarratti ammumaan tana marra jaan akkana godhuuf ta'anii wanta dardafa balbala cufaati qaba marma lammeessaa achumatti qabanii boombii wayyi manuma isaatti qabame araba kaampii keessatti qabame kaampii keessatti inni sin fuudhe ana barbaadani baay'ee barsaa fi eegi eessaa fidu yoon takka turee jedhu dubbiin boora'ee kaampiin akka malee ta'ee hin barbaadamtaa naan jedha attam dubbiin tun dhootee erga dubbiin dhootee maaltu jira reenus dhumne erga badiin hin olle balleessinee dhumne akkasitti isa hin qabanii inni mana hidhaa seenii ani harkaanaan bahe annan bahee jennaan amma jeneraal hin dhagaan dafaa mucaa sana barbaadatti naafi baqqalaa jedha dubbii fashalaa'u dhagaa fashalaa'e bakka mucaa hin ajjeesanii dafii barbaade fi jedha amma kana keessa ani gara General Tadesse dhaqnee guyyaa lama bakkuma biraa bulee kanani eessa bultamee bakka san nu hima achuma mana firaati manuma dubrichaa kiyyaa tamu beeksifne isa sin amanu amma naman aman maalifiin amma gaa dubbiin booree barbaadamaa jirtu abbaafee qubanatti qaba nan barbaadamaa kanaafuu anamma namuu amantee qaba kanaaf amma guyyaa kana lamaan jedheen maayii akkamittan akkanaatti dabarsaa miti kanaa miti kan achuma gibbii janaa dhaquun irra ceetan okadhen barzaafii keessan sikuritiin kun akkana godhata makiinaan sin dabarsu amma biraa fakkaadheen meeshaa uffata biraa geeddaradhee sananii dhaqe dhaqnaan qumsir jedhanii ba'uusiin jedhu namni akkas jedhan akkasii amma gaa kuni maal wayyaree hin taane amma yoo kana ta'an maal ta'an isaa'een jeneraal amma dajjaazmaach kabbadaa buzunaa wal maratti mana isaaniititti bakka gabaree mahabarri masaaraa qabatee mee karaa kana namni darbu kan jedhu jeneraalis san keessa ba'anii eessa dhaqanii mana dajjaazmaach kabbadaa buzunaa dhaqu amma nu eessa dhaqnu ree anii fi seefu wal agarre
amma nu badhu namni kun makiinumaan dhufee nu bira ijoollee qabamtanii lafa asii ka'an eenyu jedhamu laata ebalummaa isaan beeknan nama naazreet namni kun innoodha hadaama kanaa hoo jennu nu amma maal godhama kottu ani fi seefuu akkanaa miti baqqalaa ogatoo miti laata baqqalaa adaamaa kana akka baala abbaataati inni yoo sana daadhii fayyisaa ta'e daadhii fayyisaa amma makiina innis dhufee ture nu fudhatanii hojjenna jenne yoo akka keenyaa hikka bakka amma muduuduu namni ka'uusaati achitti waa kunna jenneeti dildila kana attam goona attamti dildila kana irratti maal hojjechuu dandeenya dildila eessatiin dildila kan karaa wannoo kana naazireet irraan akkana gadi siqanii achitti waa hojjenna jenne nu mijoofne sunis hin taane nama akka eegneef nam tokkicha warraa kun jiru yoo ka keenya ambi ka'e maal wayya amma anaaf seefudha baqqalaan hin jira namuma maal jedhee sitti qul'atti nama qul'aa dhaabbate ta'anii humtuu hin jiran akkasii egaa du'an oolle gallee xumna malee asitti hin deemne akkuma guutan godhaati makiina wayiitu yaabbannee Finfinnumatti adeemnu jenne anii fi seefuun gara sa'aatii 4 hoo ta'u Finfinne seennaan jennaan xiqqoo information waa jennaan egaa jeneraalis deemee humtuu hin jiru hin barbaadamanii jedhan akkasii seefuu maal wayya koottu ankaraa nan beeka sibiilii dhagaa inni hin dadhabaa laa ta'e kan halkanii kottee jiru kolfee qaraanii yoo jedhanii madaanaalam amma karaan ba'ee jira yoo san caakkadha agamsa bicha isa fudheen wal mara yoo boroon achi diimattu nu wal mara geenye halkan deemaa bullee jeneraal barbaadu barbaanna achi geenye wal mara nama sigaa mana dajjaazmaachi hin beeknu mana dajjaazmaachi amma gaabbarii namni waa akkanuma tokko karaarra jira mana dajjaazmaachi kanaaf deemna jenna kunoo kanaa nu jedha seennee dasitti jedhee jeneraaliin jirtaa jirra marree amma erga achi geenye lubbuu waan nuti deebitee waa bishaan isin argannee wanna nyaannus waan ta'e qoonqoon garuu nu gogdee achitti dabarfannee guyyaa kana amma abunichi yoo san du'ee abuna Tiyoofiloos natti fakkaata abunni kun hin marmaran araarsuuf hin marmaranii hin dhufanii kaan jedhanii maal jedhanii dajjaazmaachiin ta'unni kun nus hobu abunichi kun Phaaphaasii Itoophiyaati kayyoo san jiran abuna tiyoo hin jedhanii as jedhanii kaan jedhanii waan meeqa fidanii wama amantee kanaanii jara deebisan sin araarsina dhaniin nugusa jedhanii nugusa wajjin jedhanii koottaa makiina nu fuutanii 4 kiilootti nu galchan 4 kiiloo dhaqnee abunichi waan kana hundaa nan fixaa maa rakkoon hin jiru gara mana keetii galii deemaa hunduu amma tis hojii keetiitti deebita kan jedhanii afaanuma maalii damma dibanii tole jeneraal qayeeti deebi'an amma anis faanuma naqee bakka biraan dhaquun dandee bubbulle 2-3 bulle amma umtuu baa kanaa hin jedhu sin jiru dhufee nama dubbisuu dhaba dhufee nama dubbisuu sin jiru bakka sikuriitii bichatu karaan kunoo ganama galgala suba eegan sin marsanii hin marsu
amma dajjaazmaach kabbadaa buzunaa maali jeneraal ani bee kophaan jira nam tokko illee naan ergitu jedhu maal wayyaa Chamada mee been guyyum lamallee bira bulee makiinaan takka uftee dajjaazmaach oole guyyaa tokkos akkas baqqaa bullee amma gaa maaltu faadha wani nu eeggannu maalini dorrobaa jira wanti ta'e gaa amma kunu hin dhalaa maal nutti fudhatudha nus immoo akkamatti du'uun nurra hin jiru dajjaazmaachis waan isaanii natti himanii kaan jedhanii attam goonaree yoomaa wanni goonu hin jiru harkaan kennan nu hin dhumna malee jedhani ishi amma hedduma kanaan jeneraal lakki naa deebisi Chamadaa naa deebisi Chamadaa naa an kophaa ta'e amma Hayilamaariyaam Diimaa ana sun silaa hidhame lammee isaa boruu hidhame Hayilamaariyaam Diimaa achi seenne guyyaa kana achuma oollee galgala garumsa tokko hoo ta'u wuluun aga barzaafidha yoo sana gibbiin jeneraal duubni isaa barzaafi bichaadha barzaafiin goge kosh kottee namaa dee maali wanti kun amma hoonan akkana caqasuu kottee akkatu jira Hayilamaariyaam akka jarri har'an xoriiwwan oolu garuu waa hojjechuun nurraa jira kanaan du'uun nu kan jiru maali jee innis amma rifatee Hayilamaariyaam kara balbala guddaa akkana ani gara mana duubatti akkana hoonan jiru amma arge sirrumatti balballi sin dhufe hin qabame waraanni hin dhufe duubni hin dhufe amma fiigee dhaqee jeneraal dubbiin boorofte mana taa'uun hin jiru marsamne hin jirti tsahay intalti haati jaartin illee du'anii aga'ee tsahay garuu hin jirti kana ishiin ijoollee yeroo san yaa'u na bakka amma maal jedhu allaqe zaare nyaana gargade allaqallen jette beenaan jedhu ani kan hin beeku amma gad maaliifin waraanni asiin dhufe sinan dhaabaa sitti dhiifama naa godhaate Paappaasiin biyyattii sin araarse waa tokko hin hojjenne ergasii paappaasichi sissobeen manatti sin deebise maalu sobaniiti waa tokko hin qabuuf malee waa sini dhuufi aho an amma maal yaanni kiyya hoosan amma du'uu yoo dandeenye bahu yoo dadhabne waan ta'e kas godhani du'uu akka hubannoo keessaniitti waraanni sin marsee jira marse arge sirriitti nu marse dalla kaampi tokko bicha nama 180 bahe kubur zabanyaadha fadhu daraashii fi poolisii እና ani immoo hin jira ilmi anutti amma matwalaqaadha isatu natti ma indawum simirra sifil inni yosan namni erge tokko isa ka harari dhufe jira waraanni yosan walitti makanii erge walitti makaniit qaba yani erge amma hubadhe akka nu qabanis arge jenaalis hin baane amma boodhatu jira kan mana yoo ijaaranii dhoqqee laa'annoo abayeetu jira boodhatudha sannan argadhe amma jeneraal garabbiitiifu nama onneen guutu akkana garuu wanni waraanaa namni waan baay'eetu jira dura of oolchidha barmoonni waraanaa mataa kee yoo of oolchite waa hojjechuu dandeessa kan jedhe an booda san argannaan isuma lixee jeneraal goota asumatti mee xiqqoo hubannu wanni of arginu na achi keessa teenyee boolla keessa seentan boodhatu jira boodha mana hojjetametu jira ishii san keessa seennee lafti dukkanaa'e dukkana amma ufee kaga dallaatti yaate
ساعتي لسديني التموي أما كونيكية كود جنرال أسين كائنا أما أصمت جري كل أما وكاسة بناجرا نتبانو كان جالا بوندن دينيو دورا مي أصمت سودا أكاتا سا غرت غرت نباسو نانو بأيت ناني كأي تيكو من ديني كان سكي هون نجلو شكو كان نمني أسياء تجرا كان كان كوالي من نجلو بون بيفو إن دلار رنجل إنت قدر بتت أما تكون رافق مثلا كمان أو سيدا Chamada fajjehen anjiran isinini أنا أقول أما هنا جنرال التفيق كأما يكون تنكيس هذا karabantani هنا تكاجر هنا سن شيء نبني يون شيء بني يلو ده ورانا كم يجرون أشيس أما ترى أوتوماتيك ما لكتك أبي جنرال ندور أما بكنت تكون هان أني في جنرال قدام بعد أنا ترى أشي تكتت أوتوماتيك أنا قال لك كسيه هون نجرو وتعالين أفان كراتي دوبي بولوي تجرو جنرال صوتي يعني دلاسا كيسا كان مقام أفر أنا في اللي في طبعا لقاتي يتك تكون لكن بوضع من درتين قام كلاين سان كيسا يدكون دكنا نمني باكنا يوم أن صوت ما كوشي كي فوت يقول الليلة ترجع جنرال أكل أدام باني أشيت والأبدأ باك والأبناء وسان أكل أقول للي كوني أجمسات تجرا سدين بولي akasan keessa sadi buleen amma nan beeleenan umaa maalan godharinde du'un du'u malee yoonan jedhu masaaraa kiyya kana asum keessa kaawwadheen halkan keessaa sa'aatii 4 yoo ta'u gadi qajeele katamaa laalee hin seenufee dubricha kiyyatu jira kan inni wattaaddara أنا وجهت له نمني أوصل سبري كنا كأني تسوق أنا جي مكانسا تصفيدي بابا جي ما تولق أدم باي تقنا يوانا كنا كابانو نان إني أما دو جرا تو مقالي دو جرا إدارة فكرت أولو كرت إمبيك نمالي إني دو جرا أنا ندوني تي أفر بديك أي منا صادق منا من أمانة إيسا نمنا جالد دوتو إيسا هاتي والراسان أرقتي كقبين جرتاي جرائي أما بشان كان سقين كون تلسنا نوتي بشان نديد هل كان سام دي بري ولفت ما نوتي قوياتي وما قبان كابنو دبسي أنا قالوا فن دي مقابل كيف قالوا فن أما أسيت الهوف قالوا قرأ حواس كان كبر إتنا جد كيسا قركني ما جري ستي ما بيشفتها توصل يوم أن تكون جرو على تا كيتو أسي أكون تقطيتا كلا إتنا أجران إني سن أنا وجر ركتي كران من دبرسو أتوبيسي كانوا سي ينفتشاني يوصل ولا مو صودو جرانيتي كران أسين بو توكو تجر ماكينة تكا تجر أما كره كيلا كان كرا كمين أني ميشا تجر أتمنى ضرب نا ماكينة كانتو كان كراد عديمو بونيا أما بونيا كانت ديمتي تفي إنه ثبتها أكنا كمان الران دالتي سنران بوئت بونيا سنت أشي دراسي ديمتي وربا شوفير هم بيكا كان دو بيتشا كويا هاي كوت إيه بونيا كوت بونيا ماكينة أمبران دربو في التشان سوا أمبراتي فارن أما الماكينة سنسيني ربين هرك
akkamatti nu qabee ani bonayyaa kee jennaan biyya kee dandabarraan bachoo gad ilaalee hawaas qabadheetuman gad ilaalee firatu jira inni mana firaatiin nagahee ofirra garagalee ansaan dabarraan masaaraa kiyyaan biyyatti nangalee waggaa 8 du'a natti faradanii bataganya batigdalan jedhe Haile Sillaaseen tabalee nama isa jeesee fide yoo wataadara ta'e muluma tolaqaa yoo sibiili ta'e 12,000 Ramadan san rabbi beeka gaaka guyyaan nu goote taagaitan of eegee waggaa 8tti gizee dargii san ጳጉሜ bultii 3 ዱር ገደል ያለው ይውጣ ምረት ወጀደ ይወሰነም ዲፈማ ስኒ ጎደን ዲፈማ ጀን አካዘተም ባይ ወጋ ሰደቴስ ቱርተን ቢዩም ከስ እንቆተቱሞ እንቆቱ ቆድነሱ አካለ ደገላ ከሰ ቡልቱሞ አንቡሉ ደገላ ማን ቡሉ ሰብስቤ ራጎ ያኒ ሰብስቤ ራጎ ወጅኒን ኩታ ለማፋ ጀመረ ሀማ ሰደታ ፋቲ ወጅን በራን wajjiniin guddan baala baata ilma raagoo miidhagsoo foodde na maqaa wajjin guddanneef inni hoosan baala baata asii dhufanii cinaa galii naan jedha nama natti erga yoo asii dhufan jedhan ani kara biraati kasotuma jenni hoggaan 8 darbee sanum keessan fuudhee amma ati warraatu ishii uma yeroo sana fuutan yeroo rakkinaa sana fuudhee rakkina wajjiniin dabarfadhee ijoolleenis alattee duuban kootti walii nan galee akkasii guyyaa jeneraalitti marsanii isin cabsitanii baatan oromoonni isaan eeguu dhufan turaniyyuu oromoon nu eegee guyyaa sana guyyaa eenyu camadaa fajjahan warri jedhe insa poolisii Fatmaa Raashida warra keessa sin beekan Fatmaa Raashida ebelummaa odoon ta'ini haa ta'u harka nurra qabe jarri sun malee otoo fillafiiti isaan ta'uu baatanii hin dabarru namana generation bombing keessanille amma akkasi jettare amma kana hin jennu seerri darbe ma beeku namni sadi du'eedhan beeku anis du'e maal anis du'e general eessa dhaqan achumaan general gara hoolotaatetti tole addaan baane yoggaa 8tti walitti dhufne general maal jedhan gaafa sin argan walitti bakka inuma jirta jira general ega lubbuu gaafa rabbiin baafte malee namni hin baasu garuu san keessaa ba'uun keenya ani amma kana yoo himan bee waan akka raajiti taarikii wama qallaalii fakkaata dubbii irratti qofa rakkinni nu akkasiin dabarsine suni rakkina miti waggaa 8 san keessa isinii general Harargeetti hidhamuu waan akkasii kana quba qabduyyuu uma afuuri tokko hin jiru asitti nan rakkadhe amma xiqqoo of wallaale jedhan malee doktor moggaa firriisati inni gara jimmaatitti tan dabarsaa hamma walqixxeetitti naa fidaa jedhe natti erge dubrichi kiyya hin sodaatu isaa tolu nama eda'oo guddise kuni hin sodaatu sodaa qaba kanatti wal dhabnaaniif inni doktor moggaa akkana jedhe attam goona ani naqure na qabsiisuuf hin moole dubbii natti fiduu fedha dubbii fiduufi ati silaa dabatteeti isin tuutu atii fi ida'oo wanti balaan isin deemtaniin ka akkanaan hiyya hiriyoonni keessan eessa seenan Hayilamaariyaam faan Hayilamaariyaam fiixummaa hiika fi Hayilamaariyaam fiixummaa hiiksaa hin du'e
Haile Sillaaseen hin qabanne yoo san. Hin qabanne. Gizee dargiiti ameen. Tole. Haa eenyu Haile Maaram Diimaa guyyaa saniin jammaree walitti dhufne ijji kiyyaaf kaa isaa waliin agarre. Haa ta'uu miilli kuni waan ta'e maal waan citeen hin beeku miilli tokko irraa citee jechaan agahe. Duubanii lammeessaa boruu hidhaa hiikkatee xindaa'uun awraajjaa Gaambeella moo eessa gara nu kana achi hojjeta jechaan dhagaye jechuudha. Ani yoo sani ani fi lammeessaa boruutis waliin agarre. Fiixuma hiiksaan wal agarre. Fiixuma wal agarre walitti boonyee bakka inni hin du'e yoo du'e akkasan. Haile Maaram Diimaa waluun agarre. Haa jiraatu haa du'u hin beeku. Lammeessaa boruu haga ammaatti as buute isaa hin beekamne jedhan. Hin beeku. Jiraate isaa. Aawo. Lammeessaa boruu amma hin beeku. Haa du'u haa jiraatu hin beeku. Jireenyi keessan maal ta'e egaa booda bara dargii keessa egaa dargiin dhufee isinis Jeneraal Taaddasaas dhiifama isinii godhee bilisa isin baasee baatanii akka hojii hojjettanii jiraattan jedhe miti Mangistuun. Jedhe. Amma bakkanatti wa ta'e wanti tokko maal inni wanti yoo san dogoggorri hojjetame Jeneraalee nu hin hojjanna. An nan tuqina. Kootu shumata shawaa sii kennina. Waan afaan isaanii ta'an nama biraatirraa hanan dhaga'u miti. Teenyee haasofna. Maal jedhanii an takko camada. Ani በማዕረግ ሀገሬን የምሸጥ አይደለሁም። nama keenya kan gurgurru miti shawaa bulchi jedhanii dubbii duraan dubbatte kan maccaatu laba sana ani amaara jedhiiti akkasitti dubbii tana garagalchi miidiyaadhanii jedhan. Namni kana godhu matu halaqaa tokko asallaa Oromo innis baay'ee marmaara. Du'a gaafa alanne duune maal isintu fakkaata jennaan maa kanan godhu an oromummaa kiyyaanan du'a jedha. Kuni kan afaan isaaniitiin natti himan. Ani har'a shawaa gizaata ati bulchiini ani hamaa hannaa godhu miti. Annan tuqina sooramaa ta'ee tanan jiraadha isin bira sin ga'u nan tuqina jedhe. Amma kamma kana dubbannee anis ka'een deebi'ee as galee kana jennee hin beekne ani bultii torban lama torban sadii bullee jeneraal bee ajjeefamanii hinaan jedha. Amma ka'een mana dhaqee warqaa babaati warraa hin jirti. Gaa maalan godharee garaan egaa boo'eefuu maaltu galaa miti. Guyyaa san nu baasee aphatti ajjeesanii egaa gaafa lubbuu rabbiin jedhe dhumni du'aa'ee tanan warras jajjabeessee asaffaatu jira. Asaffaan kun asaffaan salaale inni asaffaa eenyuti? Asaffaa Baalchati? Asaffaa Baalcha. Eessaa argite boo hin beekta. Seenan dubbisa. Korma koo. Asaffaa Baalcha awwal agarree asaffaanis. Algo arre. Guyyaa kana rabbitu hamma kanaan nu ga'e. Guyyaa san umnayyu. Wal maratti nu fixuyyu. Kana dhataanee asiin nu ga'e. Guyyaa ofii isin qattu. Kana maal goone jennee. Tsahaay isin jirti ishiin isaa. Egaa maal godhan? Duuti du'uma garuu du'umaaf alanne. Aduu alanne duune. Kana maal? Akkasitti kaanee addaan gallee.
Obbo Chamada egaa waan baay'ee dabarsitani. Bara keessanii seenaa keessanii san jeneraal keessatti si gan dubbisu isin goota. Gootummaa qabdu yeroo sanatti. Maal goota? Kana keessa dabartanii har'a geechanii an darbe kan akkamitti ilaaltu? Ani waan biraati miti. Odum guyyuun tokkicha namni du'e odoo ka'ee General Tadesse Birru kan argee otoo boodhu sana dedeebi'ee attamsila hawwii jechuudha. Agartee? An amma waan baay'een gammada. Akkitti nu dabarsin akkitti nu rakkoon ilmi Oromoo dabarse suni hundaan galu. Abbaan immoo kanaan tuqame abbaan kan keessammuun isaa kanaan tuqame nama fayyaa miti. Amma kunoo doktora jabaatu argamee fi kunoo amma fayyaa ta'an jira. Irriba attamarra fa'aa jira. Jijjiirama amma jiru kan? Baay'ee tokkoon gammadaa jira. Tokko ka ala jiru muluunuu deebi'ee yoo asitti dhufu takka yaa edo maali guyyuma hamma kanaatiin maasi ga'uu didee odum as geessee duutee maal qaban jedha. Ida'oodhaan. Ida'oodhaan. Ay maal goo guyyaa ofiin oolanii. Guyyaa ofiin oolanii. Mee waa'ee halamaaram Maammoo Mazammir nuufi. Maammoo Mazammir yoo san nama akaadaamiidha koorsiin bahe matolaqaa ture ajaja egaa dhibbaati makkalaakaa keessa ture hiriyaan isaa tokko seefudha. Seefuu Tasammaa. Seefuu Tasammaa aan amma warruma saatan egaa hin beekne malee maqaan seefuu baduun irra hin jiru. Eessa dhaloonni seefuu? Abbichuu kanatti fakkaata. Hin barbaanna hin qoranna. Qoradha. Adaraa wannan siin jedhu kan. Seefuun nama akkasitti du'e. Isa gamuu goofatti qorichaan ajjeesan. Arbaa Minci geessanii Arbaa ajjeesan. Mincitti. Guyyaa aniif inni guyyaa lama muka keessa ka wajjin rakkannee waan inni sibiili. Waa hula militariin beeku. An agaarallee odoo rafee uumaa giddiin qaba. Wanti isaa ammallee sammuu kiyya keessaa hin bahu. Hin qaabatu namuu miidiyaan isa qaabatu miti. Keessanillee seenaan an dagatamuu miti. Kiyya dhiisi. Dagatamuu irran turre. Kiyya dhiisi. Gootummaa hojjettanii. Kiyya dhiisi. Amma ani rabbiin kun na kiisee umrii kana naa kennee asiin nagaye kana arge. Kun ana waan guddaa. Waan guddaa. Carraa qabdu si. Waan guddaa. Kanan agarsiisa rabbi. Ijoollee meeqa hortan? Ani ijoollee 7 qaba. Ijoollee hoo? Ijoollee baay'achuun oolan. Rakkii baay'ina sin qabanii. Dhiirri shanii dubartii dubartisi shan. Maatii guddaadha. Maatii guddaadha. Kuni argame. Odoo gaafa sana duutanii kun hin jiru. Hin jiru. Hin jiru. Amma waaqa baay'een galata. Yaa galata rabbiin kanan sin gahe. Galata kee. Abidda keessaa sin baase. Galata kee kan kanaan nageesse. Beeleen sin jedhu bodhe sin jedhu. Yaa rabbi hankanaan agarsiifte. Amma du'aa miti ijoolleetii hin boo'inaan jedha. Ani duunan egaa garuu fardi bahee garmaamanii goloo kan taphachaa naman awwaalan malee nan hawwe wanni silaa yoo san jenne ufe kun ifa ta'ee jira. Oromtichi kana kun bakka silaa nu duraan bishaan nu eegonne sun amma kun dhugaa itti aannee jirra. Seenaa keessanii ida'oo odaa boruuti irraa dhageenya. Hirmaannaa sin gaa qeerrummaa keessanii hojjettan gootummaa sin qabdan isa waan ida'oo irraa gaa lubbuudhaan jiran waan nu himanii fi amma qorannee jiru moo hin jiranii mee xiqqoo waraabneeti uummata Oromootiin geenyaa jennee dhufne. Egaa kana booda miidiyaan biraas dhufee sin gaafataa isinis seenaa beektan himuurra duubatti hin jedhina. Dhumarratti gaafamee waan uummata Oromootiif qooddan hoo jiraatee wanni ergaan dabarsuu barbaaddan hoo jiraatee hireessinii kenna Obbo Chamada. Ani wanni dabarsu
yoo akka kiyyaa akkin ani hawu onagis kaan jedhani maqaan baay'atee jira hunduu oromtichuma bitaanis yaabbattu mirgaanis yaabbattu walgeettiin kooraay erga walgeettiin kooraa ta'e kunis oromtichaa kan du'oo ta'e kunis oromtichaa kan ka'e maa tokko ta'een walitti galee haa ta'u yaanni namaa garuu tokko hin ta'u uma fees goote waanuma ufe kana waanuma gaarii kana tokko asi gammachiisee ati itti gammaddeete kun lakki beekuni kana qaba yookaan wattu jira waa booressuutu jira san dhiisanii wal danda'ee tokkummaa oromtichaatiin rakkina guddaa ilmi oromoo dabarsee anillee hamma kana naman barmoota qabuu miti haa ta'u umrii kanaa wannan argetu jira kan har'a oromtichi tokkummaa isaatiin beekan akka beekumsaatiin beekumsa kana walitti makan beekan hundi tabba guddatu jira tabba kana ba kana godhuun isaanirra jira walii galaatta walii galanii walii obsu wal danda'u eenyuuf oromticha kun arga oromticha ka'e jedhu sun inde maal barbaadarree tokkon ta'anii yaada garuu namni yaadan tokko ta'e domni obbolaan lamaan be tokkon taatu yaadan adduma ta'a olimmoo kun oromtichaa maqaa oromtichaa erga kunis oromtichaa kan du erga ta'e kunis oromtichaa kan inde maa akkas ta'aree oromtichaa hooduune mee bakkanatti kana haa goonu kana kuni akkanaan beekaa hunda jira beekaa meeqatu nu keessa jira kanaafuu ani wallaala dhaallee beekumsa hamma ta'e oduu qabaachuu baadhee tokkummaa isaaniiti baay'ee tokkoon waaqa kana kadhaa tokkonuu godhii ergaan keessan kan ergaan kiyya kan nullee sinii dabarsina ulfaadhaa dhaggeeffatoota keenya ammaan tana mana obbo Camadaa Soboqatti argamne goota durii hiriyaa Taaddasaa Birruu michuu Taaddasaa Birruu kan lubbuu isaanii baraaran angootummaa isaanii haga ammaatitti uummanni Oromoo hin beekneef akka beekamuuf as biyya isaan jiran dhufnee waa xiqqoo dalagnee jirra egaa seenaa dhokate mandara keessa deemnee ganda keessa deemnee ni baasna jennee amanna isinis nuu himaa sagantaan keenya har'a Camadaa Soboqa wajjin goone asuma irratti raawwanna nu hordofuu keessaniif galatooma. turtiin waliin qabaachaa jirtanii guddaa galatooma jenna dhaggeeffattoota daawwattoota keenya qophiin keenya ammas dhufa. Akkuma jalqabarratti isiniif kaasuuf yaallee turtiin baatuu keessatti nu taasisne kan kana fakkaatudha. Baatuu irraa gaafa deebinu gara magaalaa Maqiitti goruudhaan nama seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo uummata Oromoo beeksisuudhaan beekamuuf raadiyoo Finfinnee irratti yeroo dheeraa yoo xiqqaate waggaa 2-3 isin tajaajilaa ture. Har'a immoo lubbuudhaan darbanii kan boqotanii jiran obbo Booruu maatii isaanii bira deemuudhaan obboleessa isaanii haasofsiisnee jirra. Akkasumas siidaa isaanii deemnee daawwannee ture. Kan kana ta'anu qophichaaf haala nuti achitti dabarsinee isiniif dhiyaata. Turtiin keessan ammas haga xumuraatti nu waliin haa ta'u. Akkam jirtu? Nagaa keessanii fayyumaa nagaadha akkam nagaadha taa fayyumaa nagaadha nagaa andaraara daadhiin jedhama akkam jirtaare baga nagaa jiraatta baga nagaan edda sinillee baga nagaan eegdanii baga nagaan baatanii biyya nagaatiitti bara nagaatiitti moofaa keessa haaraatti baga jijjiiramtan amiin ayee obbo Dagaaga akkuma jedhe maqaan koo daraaradha kanan dura idoodha wal beekna gaafiif deebillee waa'ee maatii keessaniillee waa'ee isaallee haasa'aa turre ilmi keessan arguun oolle waan haasa'aa turrellee ammallee intarneetirra hin jira ammas waanuma sanarra deebinee isinirraallee qorannee uummata Oromootiin geenyaaf sin bira dhufne mee dhalootan akkamiin eenyutu hangafaa isarraa nuu kaa idoodhan isin idoo nani hangafa tole Dagaagaa odaa hangafa sinit ijoolleen kannatti aantu hedduu ijoollee lamatu jira inni sadaffaa
afraffaa inni. Ida'oon. Ida'oo afraffaa. Akka naannarratti afraffaa. Tole. Bara dargii adda baatan isaan. Bara dargiiti. Ida'oon barateera isinoo barattanii. Ida'oos barate. Anis dura na barsiisaniiti ilma hangafaa Amaara fin kennanii Sidaama fin kennanii yaani gosa abooyya delleen uffatanii erbee uffatan. Zabana erbee uffatan. Dhaqqabdanii isa erbee sana. Zabana erbee uffatanii. Dhuggaasanii foon nama hangafaa Sidaama kennanii yaaniiti nama wayyaa adii hin dhiyeessanii dhuggaasa. Nama kafana adii uffatu. Namni tamaare immoo namni barate immoo gasii kafana adii uffate. Namni kafana adii uffate namni barate kafana adii uffate. Tole. Nus baranneetuma barmoota nu seessanii hidhataniiti abuuyyatee harkaan hodhanii bakka xiqqulxaa isa nutti hodhisiisanii seenne. Seenneetuma calqabneetuma galle. Akkana baranneetuma amma ixaa baranneetuma galle. Akkana. Du'aa ida'oo akkamiin dhageessan? Du'aa ida'oo haallee kan dabree hoggaadhaatti dhageenye. Tole. Akkana haallee hoggaadhaatti dhageenye haallee san bultii 27 irratti. Bultii 27 irratti dhageenye. Inni gara dhumaatitti. Inni dhukkuba dhageessaniyyuu? Dhukkubaa dhukkubaa je'eeti nutti himatee dhageenye. Tole. Saniinuu ji'a geenye. Dhukkubbii isaa sanuu ji'a geenye ji'a irraa dabree. Tole. Waaqummaa dhukkuba ammaa deebi'ee nu dubbisa duuba jennu achumaan hafi isa dhukkubbiin itti jabeesse. Tole. Maayinduu ata'e. Akkan. Awwaalchi isaa akkam ture? Awwaalchi isaa akka gaarii ture. Tole. Akkana nutti himaniiti. Akka nutti himaniittu torban lama ture nutti dhufee fuunaan asumatti maaragii an awwaalchifne umaa taboo wayituu qabu awwaalchifne. Tole. Akkana awwaalchifne. Awwaalchifne. Jiruun keessan maaliin jiraattu? Lafa qottu moo hin daldaltu? Lafa qonna. Tole. Daldala hin qabnu lafa qonna. Tole. Qonnumaan bullaa daldala kan qabnu daldalli keenya qonna qofa. Obbo Dagaaga egaa ani gaafii kiyya fixaatan jira. Dhaamsa Oromoodhaaf qabdanii jijjiirama bara Haile Sillaasee bara dargii har'ama Oromoon irra jiru kan akkamitti hubattu kana nuu himaati. Wanti hubannu hundumtuu nagaa wanti dabree duubarra deebinee wanti duubaa sun nuun deebi'u. Tole. Kanuma har'a keessa jirru kanatti alamii atti jirra alamii kanatti dhugaan horree kalmaan haa jiraannu mangistiin gaariin nu qaamii ta'ee nu haa taa'u. Barataanis nagaan nu haa taa'u. Barsiisanis nagaan nu haa taa'u. Biyyis nagaan nu haa taa'u. Jaarsis nagaan nu haa taa'u. Gaaddinni nagaan nu haa taa'u. Jiraadha ammallee jiraadha baradha barumsi isinii haa ta'u ijoolleen isinii haa barattu isinis baradha fuullaa gaa hamma ida'oo dabra jiraadha fayyaa argadha jiraadha guddadha hundumti keessanuu jiraadha waan abbaa keessanii haa ateessanii isinaa guddisu guddadha jiraadha fayyaa argadha waan baraa waan gadaa isinaa guddisu jiraadha guddadha mul'adha hamma ida'oo gahe gaa ida'oo dabra jiraadha fayyaa argadha. Amiin amiin. Fayyaa isinii haa kennu. Barumsi isinii sirrii haa ta'u ijoolleen teessanis barattee isin haa dabartu guddadhaa jiraadhaa fayyaa argadhaa guddinni kuni dhugaa isinii haa ta'u barumsi kuni dhugaa isinii haa ta'u biyyi salaamaayii haa ta'u Itoophiyaan salaamaayii haa ta'u jaarsi dubbatee gaaddisa haa bulu isin hunduu jiraadhaa fayyaa argadhaa akkanumatti nama argu ta'a fira argaa abbaa keessan argaa haadha teessan argaa. Jiraadha abbaa keessanii ergama haadha teessanii ergama fira keessan keessa oolaa bulaa guddadhaa fayyaa argadhaa jiraadha fayyaa isinii haa kennu kan du'e waan inni nafseen waa maaru kan jiru rabbi barakaan waa go fayyaa argadhaa jiraadha. Mantana iddoo awwaalchaa obbo Ida'oo Boruutti argamna. Ida'oo Odaa Boruu seenaa Oromoo barreessuun barsiisuun beekamu. Isas immoo waggaa 3 dura otoo hin boqatin uummata Oromoo miidiyaa adda addaa irratti seenaa isaanii beeksisaa turanii barsiisaa turanii. Egaa nus immoo dhufnee maatii isaanii dubbisnee akkasumas immoo awwaalcha isaanii ilaallee jirra. Odaa waan itti dabaltoo jiraate. Obbo Ida'oo Boruu jechuun hayyuu Oromooti keessumaa keessatti seenaa uummata Oromoo kan naannoo
magaalaa Finfinnee irra jiru waggootaan sadan darban keessatti seenaa uummata Oromoo baay'ee uummata Oromoo barsiisuudhaan gumaacha guddaa nama kennanii deebilee alagaa biraati uummata Oromoo irratti xaxamaa ture waa hedduu deebisuudhaan qabsoo uummata Oromoo keessatti baay'ee yaadatamu hayyuu guddaadha Obbo Boorochuun magaalaa Finfinnee irraati kiiloomeetirii 150 ol deemnee dhufnee as magaalaa baatutti argamna siidaa isaanii ilaallee jirra Obbo Booru jennataan isaan aqaniinisu jenna boolla isaanii daadhii naguutuun jedha. Haye gaariidha dhugaadha buqqaa'iinsa maatii isaanii buqqaa'iinsa uummata Oromoo Finfinnee irraa seenaa rikaardi gochuudhaan kan beekamu kanaanuu Walking Dictionary of the Oromo History kan jedhaniif kanaafi Obbo Booruu baay'ee si jaalanna Rabbiin jannata si haa galchuu boolla kee daadhiin haa guutuu jennanullee. Qophii keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Qophii keenya xumuriin dura yaadachiisa tokko isiniin ga'uu barbaanna. Innis raadiyoo Finfinnee akkuma beekamu tamsaasa gama sooshaal miidiyaa yookaan immoo marsaalee hawaasummaa isinii gochaa ture irratti dabalataan akkuma kanaan dura dhaabbataadhaan sarara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti qophiilee isaa torbanitti guyyaa 2 kan isiniif tamsaasu ta'uu isin beeksisuu barbaanna. Itti dabalataanis FM magaalaa Finfinnee irraatii sa'aatii 24 afaan Oromoodhaan darbu isiniif tamsaasuudhaaf qophiilee barbaachisan hunda guuttachaa jirra. Ji'oota muraasa keessatti galmaan ni geenya jennee abdanna. Tumsi keessan nu jajjabeessuun keessan nuuf barreessuun keessan gama garaa garaatiin nu warra dhaabbachuun keessan akkuma kaleessaa itti hafuusinii jenna. Kanarraa haga kana ture. Turtiin waliin gootaniif guddaa galatoomaa isinii jenna. Qophicha qindeessee kan isiniif dhiyeesse ani iddoo isaa qajeelaatii turtii yeroo gootiin kan walitti deemnu ta'a. Kanarraaf galatoomaa.